jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zara Entertainmentii baga naga jiraattan nageenya bakka jirtanittis na qaqqabu. Akkam viidiyoon keessan irraa turaaramu akka walirra hojjechuutti jira. Maalumaafuu yaa sa'aatii qabu isiniin dagadhu akka wantoota haaraa namni hedduun eeguu hin beeka. Har'a viidiyoo baay'ee bareedaa tokko waan barumsa guddaa qabu qabadhee dhufee jira. Viidiyoo ijoollee na gaafachaa turtaniif koomentii jalatti illee namni barreessee na gaafatu jira. Fuula keessan ammas marsaa lammaffaa viidiyoo waa'ee fuula viidiyoo lama hojjedhe moo akkam lama ta'ee sadii ta'ee akkas hojjedhee ture. Garuu inni ana har'a isinii qabadhee dhufe kun waan baay'ee faayidaa qabu waan hedduu nama fayyadudha. Seeraan tiraay godhee argee jira. Akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Gamanumaan gama viidicha isin daawwachiisutti osoo hin ceene namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan faamilii kiyya ta'a subscribe naaf godha. Namoonni durana wajjin turtan baay'ee galatoomaa hedduu isin jaalladha isin jechuu barbaada. Viidiyoon an har'a qabadhee dhufee shamaras hin fayyada dhiiras fayyaduu ni danda'a namoota dhiira fuulli isaanii tabalaashee jechuudha. Fuula shifiniinii kan qabu shifiniinii kan guyyaa keessa namattis bahu haa ta'u kan duraa akkasuma fuulli nama tokko waan gugurraachatti xiqqaa tokko qaba akkasuma hidhii gurraachattu jechuudha. Haala kamiin akka kiliir ofirraa gootan isin daawwachiisa. Wanti isin daawwachiisu kun seeraan isin fayyadaa jechuudha. Akka isinitti himetti eegdanii gaafa fayyadamtan seeraan isin fayyadaa. Maal akka qopheeffannu haala kamiin fuula keenya akka kiliir goonu isin daawwachiisa. Inni kun shukkaara. Inni kun aannan jechuudha. Aannan namoota tokko biratti aannan nu asitti aannan akkana jira akka harcee jechuudha. Aannan paawudarii ijoolleen biyya arabaa jirtan haala salphaan argattanii namoonni biyya biraas meebii qabaachuu danda'anii jechuudha. Inni kun immoo pikiin paawudariidha. Pikiin paawudariin kun hedduutu jira na fakkaate yaa isa kana beekanii kan biraas kana ta'e akka tokko jira. Pikiin paawudariin wantoota lubbu qabeeyyii fuula kan kee irratti bahee ajjeesuuf gahee guddaa qaba jechuudha. Inni arfaffaan maalidha? Okay guys, maal nu barbaachisaa? Daa'imni kun qooda baay'ee qaba waa hedduu rifeensa dheeressuu keessatti fayyaa keessatti daa'imni waa baay'ee fayyada. Inni kun biratti nishaa jedhama. Isin bira maal akka ta'e hin beekan. Asirraa ilaaltanii piikchara kana ilaaltanii bitachuu dandeessanii. Nishaan fuula keessan hoggaa shifiniinii wantoota kanaa waliin makamee ka shifiniinii balleessu. Inni kun immoo akka hin madoofnee fi wanni ta'u eegaa jechuudha. Fayyaa qaama gogaa keessanii haala itti fayyadamnu isinitti agarsiisaa jechuun. Shukkaara maankaa tokko isin immoo akka qabdanii fudhachuu dandeessu. Maankaa tokko fudhannaa. Hanga akka isin fayyadutti fayyadamuu dandeessu garuu namoonni. Aannan illee aannan isa kana nu biratti aannan akkanatti argama. Aannan kan bishaanii illee namni qabdee qabaatti fuutee fayyadamuu dandeessa. Nishaanis immoo isa kana jechuudha. Akkasitti fayyadamtan hin baay'atee maankaa tokko inni kunis maankaa tokko maal fudhannee shukkaaraa fi aannan nishaa fudhannee jirra amma pikiin paawudariitu nu hafe. Pikiin paawudariin fuula keessan waan lubbu qabeeyyii ajjeesuuf gahee guddaa qabdi jechuudha. Wantoota lubbu qabeeyyii fuula keessan irra jiru ajjeesuuf waa baay'ee fayyaddi. Wanti inni kanatti seeraan tiraay godhee mucayyoo yamma ana fayyadamuu jirti fuulli ishee qulqulluu ta'ee jira. Wantoota isin barsiisu keessatti wanta dhugaarra hundaa'ee fi waan jalqaba irraa tiraay ta'ee booda isin barsiisaa jechuudha. Kun immoo daa'imni rifeensa dheeressuufis gahee guddaa qaba. Daa'ima hanga feetan itti wanni gochuu dandeessu. Okay.
daimas irraa fayyadamnee jirra. Loomiidha. Namni loomii wallaaltan jirta. Loomii kabiraas na bira jirti. Kun immoo loomiidha. Loomii hanga barbaadan bishaan ishee loomii bishaan qabu yoo ta'e gimmaashni isin gahaa. Mee amma loomii kana waliin ilaalla bishaan yoo qaba ta'e. Loomiin kun bishaan hin qabu baay'ee. Loomiin kun hedduu bishaan hin qabu garuu waan intini ta'e natti fakkaatu. Tokko gimmaashni isaa nu gahaa natti fakkaatu. Okay. Jabaata baay'ee wanni ta'e hin jiru bilchaattee hin jirtu. Seeraan bishaan kennuuf hin qophoofne na fakkaate. Okay, ummata loomii kiyyammoo lamaanuu hin fixee jirti jechuudha. Tokko gimmaasha osoo hin taane gimmaasha isaa lama fixamee jira jechuudha. Isin gimmaashni isin ga'uu danda'a loomii bishaan qabu yoo ta'e, kan bishaan hin qabne yoo ta'e immoo hanga isinitti ta'e fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan waliin dhooftanii ergasii fuula keessanitti erga dibdanii booda sa'aatii 2 ofirra tursiiftu. Sa'aatii 2 yoo sa'aatii hin qabaanne sa'aatii 1 torbetti si'a 2 dibattanii fuula keessan haala bareedaan kiliir godha. Mucayyoon takka as na bira jirti fuulli ishee waan gugurraacha qabu irraa qulqulleessee jira. Guyyaa 18 fayyadamtee jechuun. Wanti kun immoo Google irratti ilaaluu dandeessanii waan baay'ee isin fayyadu fuula keessan. Wantoota dura isinitti hime irra inni kun waan gugurraacha kan ibiddaan ijoolleen nyaata hojjetan ibiddi isin balleessee kan bakka yaadaan illee fuulli nama tokko tatabalaashaa jira qilleensi bishaan waa baay'ee fuula isin balleessa deebi'ee namoonni bakka kana gugurraacha qabdan hin jirtanii miti wantoota akkasii sana ofirraa kiliir gochuu deebi'ee shifiniin dubartii irratti si'aadhaan argamaa tokko yeroo xurii laguu itti dhufuuf deemu shifiniin irratti inni sun ofumaan badaa. Garuu shifiniin kaan tokkotu jira kan nama tokko irra jiru hundi namni baay'ee hin qaba shifiniin san. Shifiniin tokko immoo kayaa darraa nama uumamutu jira. Shifiniin kamuu haa ta'u pikin paawudariin kun fiileemuun loomiin jechuudha. Shifiniin lubbu qabeessa ajjeesuuf gahee guddaa qabdi. Nishaan immoo humna fuula kiliir godhuu keessatti daa'imaa waliin faayidaa guddaa qaba. Aannan akkasii wanti kun immoo bakka tokkotti dibatama kophaatti miti. Yoo san isin fayyada yoo san daftanii fuula keessan jijjiirama isaa argitanii fuula keessan seeraan kiliir godha jechuudha. Meekaappii malee amma fakkeenyaaf yoo meekaappii dibattan ofirraa dhiqattanii deebisee wanti fuula keessan meekaappii dibachuu isin barbaachiseef sun immoo fuuluma keessan irraa mul'ataa yoo isin dhiqxanii jechuudha. Garuu inni kun fuula keessan gaafa kiliir godhe fuulli keessan qulqullaa'ee meekaappii fayyadamuu irra fuula keessan isa uumamaa akka gaafa ganama qulqulluu dhalattanii sanatti fuula keessan qulqulleessuun isin barbaachisaa meekaappii tokko malee jechuudha. Kanaaf haala kanaan laalaa fayyadamaa wanti isin hin galle yoo jiraate na gaafadha isin waliin jira. Wantoota uumamaa isin barsiisuuf jechuudha. Waan uumamaan wanti ta'u haala kamiin akka fuula keessan kiliir gootan rifeensa waa hedduu waan beekurraa isin barsiisa. Waan biraa isin barsiisu yoo jiraate qophii biraa irratti barsiisus wantoota biraas hin danda'a. Garuu wanta isin barsiisuu hin dandeenye meekaappiidha. Meekaappii eenyuun koomentii nama tokko dubbisee ture meekaappii nutti mul'isa. Meekaappii isin barsiisuu hin danda'u dandeettii meekaappii hin qabu. Meekaappii chaayinaadha caaltuu irratti daawwattanii yookiin asirratti dhuftee isin barsiisuu hin dandeessi. Waan biraa immoo wantoota uumamarraa uumamaan isiniif ta'u ani isin barsiisuu danda'a. Waa baay'ee wantoota beekuuf wantoota taa'ii godhee seeraan beekurraa jechuudha. Akkasuma tasa qophii bashannanaas jidduu kana keessa wanti uumamu yoo jiraate siyaasas waa hunda YouTube channel kun kama waa hunda makame ta'ee itti fuufaa waan tokko qabatee hin deemu. Yeroo qabnutti gaafiif deebiillee waan tokko waliin goona yeroo wajjin dabarsuu jechuudha.
أي هم فيديو براتين ولدت دفنو في ترتين كيسان زارا انترتينمنت وجينا وانا رجتن إرجلالتني بودا جرو نتي هماها يرو غاري قبادا بري برا بلسوما غدان غدا قوفا سني هاتاتو